tokko du'ee tokkon ta'u. Yoo kanaan immoo walii galuu dide wal gaggalaafanna akkasitti dhalannee guddane haa ta'u malee ijoolleen dubaraa immoo dhiira keenya irratti wanta jarri hojjetaa jira tokko nyaatee tokko hin taa'u jedhaa jiru. Ituu kan zayitii jennu barbareedhaan dostanii. Yoon seete jarree leenca caalu akkas himmaan dhiiraa wayita hakkiin galu. Dhugaa adaraa rabbi jechuun jireenyi keenya maal isinirraa hir'isu. Fakkeessee taasee bakka silaa gargar bahuun kan keenya noole. Dhuma tokko godhanii maaliif gargar? Ijoollee dubaraa malaan hin dandeessu. Ijoollee dubaraa tonkoliidhaan hin dandeessu ni jedhamu kan. Ati sanum waa tokko adda miti. Maalan ta'e jedhu. Bofa jennee walitti himna dhugaa rabbi. Walitti waa tokko. Kichifchifii ilkaan kichifchifii. Baalati namni daana'uun. Haa ta'u malee ustaazni jaallatamaanii fi ustaazni tiiktaakii irratti malkii godhuudhaan beekaman. Viidiyoo du'aayitti osoo hin ta'in viidiyoo himmaaniitti dhiisanii dhufuu biyyaa fi. Ustaazni kun maal ta'an? Tokkoffaa jarri shamaraa yoo itti qabamtanii jiraattan jarri dhiiraas rabbii jecha cawuuf jedha. Hundi keessan ustaazee kanaaf akkas afootu jettan abdii guddaan qaba. Ijoolleen dubaraa zayitiidhaan barbareedhaan yoo ijoollee dhiiraa gubanis dhiirri immoo waa tokko ofitti murteessee jira. Ijoolleen dubaraa yoo durbummaan qabaanne wajjin hin jiraannu jedhanii jiru. Altaarik ani dhiira akkanaa wandi qunnaa jedhaan. Maaltu ta'aa jira kan waliin ilaallu ta'a. Orotaa sargii maafis hin jibbisiisee qoy jechuun kana agartaniiti. Viidiyoo kana agartanii sargii hin jibbisiisee. An oksijiinii dabarsaa fi jiratee yookiin of wallaaltee naanaaf ufaa jiratee hin barre kana qofaa miti aansuu koo viidiyoon kan biraas jira jettanii jarri na ergitan. Yoo ofii keessanii azaaba galuu barbaaddan of danda'a gala. Annan dhibuun waa'ee keessan hin galchaa. Sargii kana itti immoo akkasiin jibbisiisne anaafatti sargii nu goonu sargii addaati. Sargii aadaaf ammayyaa walitti funaaname kan aadaadhaan bareede goona. Aadaa yookaan safuu kan qabuun goona malee kan amma waan hin taane kan nuti jiru. Aadaa of danda'ee baafataa jirtu ta'e aadaa biyya alaa fudhata. Aadaa biyya alaa keessa kun hin jiru. Aadaa biyya alaa keessa kan jirus ni beekna ture. Kun garuu aadaa biyya alaa keessas waan jiru natti hin fakkaatu. Haa ta'u malee ijoolleen durbaa tokko gizeen akkasiin hin jedhu giddiidhaan heerumina. Giddiidhaan akkasiin heerumtan hin barbaadu. Ere ፈገግ በይ ክርፊፋት ሁኚ ሰዎች እያዩ ነው ፈገግ በይ ላ ደብሯት አይደለም መጣለፍ ቤት ስለነበረች ደንግጣ ነው በሻ አይታ አታውቅም ኡዙ ቢላህ dhugaa rabbicha jaallattee yoo hin taane giddiidhaan heerumuun bu'aa tokko hin qabu. Bor ijoollee makeetiif illee yookiin immoo bor jireenya keetiif jireenya umrii kee baay'eetti fixxu yoo jiraate bultiidha. Bultii kee kanarratti gammachuudhaan hin jiraatu rakkisaadha. Soo kanaafuu jennaan gaafa sargii keetii akkas taanaan gaafa kan biraamu akkam taata gaaffii guddaa. Abbaan manaan kee qanii biraamu maal sitti godha jennaan. Manaa gara laafetti akkasi. Naaf ilaali yaa haadhu naaf ilaali awwalaa faanaa ilaali yaa haadhu. Bashannanuutti jiru yaa haadhu vaakeeshinirra jiru naaf ilaali awwalaan guddaan ciisaa jira naa ilaali viidiyoo waraabuutti jirti isheen immoo naa ilaali naaf ilaali yaa awwaleessa dhaqa miilli kun eessatti geessuuf etta yaa haadhu miilla kana eessaan dhaqaa etta yaa haadhu eessa dhaqachuuti naa ilaali yaa haadhu hinduun hin cabne hin salphanne gateetti ishirra boqochiise yaa haadhu kophee amma goommaa hin natiree ga'u kana yaa haadhu naa ilaali maal haadha manaan dandeessu akkasi maal haadha manaa gara laafetti akkasi. Akkas gatii inni ta'u jennaan akkati jaalala akkasii keessa akkati galtuun barbaadu. Jaalalli akka kanaasiif baay'ee gatii cimuu danda'u jennaan. Sittaaf gaafa sargii keetii yoo gammachuu hin qabaanne gaafa sargii keetii yoo gurbaa kanaa wajjin walii galtee hin qabaanne jireenyi keenya gatii akka kana ta'u jennaan akka seenatti booddee aartuun barbaadu. Ijoollee sabiyyiis immoo kan ulfeessaa jirtan ijoolleen tokkos jirtu. Hundi keessan koomentii jala bu'aati maashaallah daa'im gadda warra nafuusaan nafuusaniitu
kun wada ulfeesseera jechuudha wallaahi ulfeesseera wallaahi ulfamtee jechuudha wallaahi alaasin jechuudha hundi keessanuu koomintee jala buutanii maasha Allah nagaan siif adeessuu naan jedhaati na eebbisaa adaraa rabbii hundi keessan kun ulfataa ta'e. Ganaa gudii meeqa agartu laayivii irratti wanti godhamaa jiru waan nama ajaa'ibsiisudha mallattoo qiyaamaati waan jedhamu nama geessisudha namoota gara 3,000 olii kan laayivii ilaalaa turan mucaan kun waan isin taatu meemee ilaala. Laayivii irratti waan akka kana argaa jirra mallattoo qiyaamaati ijoolleen keenya bor guddataa jirtu maal ilaalaa guddatti kan jiru gaaffii guddaa kaasaa jira kana qofaa miti ijoolleen keenya kunillee amaariffaan miti oromiffaanis immoo jira. Wallaa wala garraa wala haleella kunoo siree bareedaa jira achi giin qabeessa. Mee achi qabi siree kee irratti. Aran ka'an jiru wallaahi in ka'an ka'ina godhaan jiru. Fatihaa wallaahi billaahi amma osoo wala garree naan kennita. Maaliifan siin kennine? Mee kakadhu. Wallaahi maaliifin siin kennine dibbin godheen sii kenna. Wallaahi hin jedhin wallaahi. Wallaahi dibbin godheen sii kennaa baqa sii jire ban. Wallaahi dibbin godheen sii kennaa maal qaba yoo sii kenne taa'urra bilash taa'urra. Waadaadha. Yaa waadaadha. Rabbiin dachi samii uumeen beeka waadaadha. Wallaahi waadaadha. An siifin kennaa siifin kenna. Mal taa'aa olee bulamii taa'aa olee buluurra dalagaa dalagu wayya. Lubbuu. Taa'uunis gaarii miti. Fatiyyee. Wayyi. Efa deemii rakkeessa. Ganaa ijoolleedha hin nyaatamne kanaafuu ati. Lubbuu. Nyaataa abshar. Silaamu sibira jiraadhe akkamna goota. Akkanattiin si ammadhee baqa. Bilaasha taa'uu isaarraa namaaf kennamu qaba jedhamaa jira. Waan isaan beeku gara deemaa jirru hin beeku. Dhiirri dubara ta'a durbi dhiira ta'a jira gara gizechi baay'ee jijjiiramee jira. ¡Hola, Carlos! Bilaasharra taa'uu isaarra kan gurbaa kan mucattii kanaas namni furata. Tiktaakii irratti mucaan jaallatamtuunii fi mucaan bareedduun keenya tiktaakii irratti shoora guddaa taphataa jirtu yeroo kana keessatti rakkina keessa akkasiin galtee simamaa jira. Mucaattiin eenyuun? Higaduu dhangala'ee lafee qacaccabe. Ijjidhii garoobe lubbuutu gumaa dhabe. Falmataa lammii koo kan birbirsa gooroo. Mucaan keenya kun rakkina baay'ee keessa darbitee as keessee jirti. Haa ta'u malee immoo yeroo kana keessatti tiktaakii laayivii irratti miistira nu dhageenye waan baay'ee nama ajaa'ibsiisu. Xiqqoo turtee amma Itoophiyaa galtee jaarsa qaba jechaa turtee amma Itoophiyaa galtee jennaan innis beenodheen birrii sadaqaa asirraa guurrachaa turte. Birrii asirraa waa godhachaa turte. Hunda harkaa nyaatee qucci baashii laafa ishii godhe asii Itoophiyaa galteennaan. Amma immoo maqaa namtichaatti ofirraa kaastee kophaa jiraachi. Amma immoo as deebitee qal'ittiin mucaa kanaada tokko janajjantee turtennaa daawwannoo ishiiti giiftara ishiitinnaa. Inni immoo siin fuudha jedheeni viidiyoo irraa waraabee qochu. Mucaan immoo anaaguu addunyaa. Viidiyoo ishii immoo na harka ture amma miti qaata waggaa I think waggaa 3 moo 4 dura.
Enna gize sarreefu silmayyuu reefu waan kana miidiyaa kana irratti fammasu xiqqoo ishee beekamte argatte. Maal irraan beekamte? Durbummaan qabasa jettee kakatte irraan beekamte argatte jechuudha. Mucaan dhufee mana asiliititti jaarti ishii duraanii dhufee jaalallee tiyyaa haadha manaa tiyyaa dhuftee haadha manaa tiyyaa turte jedhee dubbate. Sanarratti fammas. Namni keenya immoo hangaardhaan fammasaare. Kanarratti fammastee jechuudha. Kanarratti bakka hunda dhaquu jammarte namni fooloo gochuu qabe bagan itti cabseetti baatee dubbate. Mucaan keenya akkas taatee jirti jedhanii dubbataa jiru. Dhugaan isaa garuu inni kan jedhu gaaffii guddaa gara biraatiin immoo roota. Ji'oota baay'eedhaaf kan hidhamee ture obboleessi keenya namni jaallatamaan uummanni keenya qabdu keessaa tokko Mansuur Jamaal. Mansuur Jamaal yeroo kana keessatti hidhaadhaa akka inni bees dhageenye jira. መረጃ ተሰምቷል። ለዋስትና ብር መዋጮ ተሰብስቦለታል። በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ ነው አልሐምዱሊላህ አላህን ለመቀጣት አውቅቶናል። ለዚህ ቤተሰቦቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አክስቶቼ በተገኙበት አሁን ከማረሚያ ቤት መጥቼ መንሱር ኬኛ ሂዳዳኑ ቤጅራ በገረቢን ሲባሴ ጀና ሰገሌ ባየታኒ ፊጅራ አስራት ሲወጀ ሰገሌ ባየከታኒ ፊ ኒያደቱ ጀዴ አብዲን ጉዳን ቀባ ሃቶ መሌውሮታ ገመቹ ኬኛ ከነሞ ሶም ፊጠቲን አባ ኬኛ ፉለ ጀራ አከጀሪት ሩኩታን የሮ አገር ባየኖ ዘንሲ አቀብቱን ማቴ ሊትሱመ ያዶ ማለወያ ኢበቢራ እንቀቡ ዘለለከ አዳ ማለወያ 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 baay'ee garaana nyaatanii ituu akkam godhanii haataniiru jedhaniiti nama kana kan jarree kana rukutaa jiran. Kanaan duras agartaniitu ijoolleen ququufanii jiru. Ijoolleen keessattuu mannaaraa keessa bakka konkolaataan dhaabbatu warra hojjetan baay'ee ququufaadha. Waan jarri yaadanii wanta kana akka jarri godhan qofa naaf hin galuun biyya seerri hin jirre godhaa jiru. Kanaan dura barsiisaa wayii akka jarri itti rukutan barsiisaa sun ta'in hospitaala keessa nama hojjetu akka jarri itti rukutan agartanii jirtu. Nama sanaaf sagalee taane waa guddaa goonee fi ture. Gaatoo malee namni kun immoo ammas gizee kanaatti gizee rukutamu agaruu baay'ee nu azzansiisee jira. Nama haatus fuulli isaa akka inni hin fakkaanne argaa jirtu. Namni keenya maaf rukutamu? Maaf akka kana godhamu? Lakkisa kana ho'i bulu magaalaa naannoo. Irra gaddake. Irra gaddake. Paartii shanaffaadhaan dhumne irraa mubeen koo ammas kushaappii dhaqee kiiloo ol fudhateera. Kiiloo lama ol fudhatee maal goona gaa. Hamilee rabbiiti waan ta'eef tokko lama sadi afur shan. Abri rabbiiti. Lubbuun keessaa ba'a. Maal nama jeemnee biyyaa dhumne modee geessee darbatee achi buusee yaada si. Ammoo si uletti keessaa si bichuu dhaqee fudhatee dhufee tokko lama sadi afur shan. Isii geessee darbatee dhufee. Maanni mubaarak. Allahu akbar. Ka'ee baduu laata miidiyaa kanarraa. Wallaahi. Haadha udduudhaan jammare gim gim gim. Gim achi qannasuu qabna waan ta'eef ciqileedhaan dum gabii mataadhaan. Engaa dum bum 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 yum 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 yum. Haadha si kam. Maal nama jeesin bahe ammoo si geengoo furaan fura dhaga. Si qaaduma yaa rabbi gooftaa koo namachi jiru maallaan jedhaan ana maqaan bade bar mubee maqaan bade seetuusin wallaahi ana maree ni fokkise ispoortiin akka kanaa mubaarak bum 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 yam 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 kalas maalasi bishaan isaa fudhatee Allah gommaa tol beekaa gommaa makiinaa taa ngiro maaltu na galcha insatu hojjetaan mee maaltu na dhibeene walla maalumaaf waraabaan Ubaarik waan godhaa jira. Oruuta salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Akkam jirtu baay'ee sirraa fadheen jira. Salaam keessattuu immoo yaadamtaniitu. Anayyaanni wallahi mimi akkas irna yaaddannu Solomaa Abdii guddaan qaba. Gaaffii tokko gaafatamaa ture artistiin guddaan keenya. Gujii moo Finfinnee filatta? Gujii. Gujii filatta? Tole. Sirba aadaa moo ammayyaa?
Aadaa. Aadaa. Gadaa moo mootummaa ammayyaa? Gadaa moo mootummaa ammayyaatti? Gadaa. Gadaa. Beekamtii moo kabaja? Kabaja. Kabaja meeduma beekamtii. Maallaqa moo maqaa? Maqaa. Maqaa. Fakkeenyaaf ta'u mootummaa wayii Adama Arbaa sirba dhiisiitii kana hojjedhu kana godhi jedhee bakka ho'i si kaateessa. Sun sirba giddiiti. Sirba giddii. Yaa muti. Yeroo kamiinuu kabajaaf beekamtiin illee walitti dhufu kabajni waa hundarra waan nu caaludha. Dhiirri keessattuu kabajaa barbaada. Dhiirri warrarraa kabajaa barbaada. Dhiirri gwaaddanyoota ofiirraa kabajaa barbaada. Dhiirri namoota wajjin jiraaturraa kabajaa guddaa barbaada gatii jenna. Ijoollota dhiiraa kabaja guddaa kennuuf qabdu. Durbaaf immoo sulumaa dirqama. Durbaaf kabajaa kennuun keessan dirqama. Kay jabata mi falala pi wale sanga tikani sena ta gape mana kumawa ke sanga ti mana kumata male mana kumanu ge tiara punta dande sanga tiara punta dande sai o ke kata sanga tikam kiteder bata kanis mana mama sanga tikani suga marratai ko ne ju ko namu rampu tigari ni ko ta dabe abjo te abjo karanga tigari ni wala le radem nu wala le te gaye nu wala wala Gootni tokko yoo du'e gootota baay'eetu jira. Falmataan yoo du'e falmiin itti fufu. Jagni yoo du'e jagni bakka itti bu'a. Kanaafuu jennaan aceen yoo mutaanaan hin duune. Gara biraatiin immoo ruta. Sheekni guddaan tokko dhukkubsatanii jiru. Dhukkubni isaanii kun immoo ija namaatis ijoollee durbaati jedhama. An keessa jiru. Viidiyoo du'aayitti osoo ta'in viidiyoo imimmaaniitti isin dhufuu hiyyaa fi duraan dursee dhiifama isin gaafadha. Viidiyoo tana namni argitan guutuun keessan sheer godha. Gaafa uffanne yookiin ofirra dhaabannee nama bira dhaabbannu nuu tartee nuu taateetii miti. Beela keenya obsanne rakkina keenya hedduu obsanne gammachuu isin mul'ifataa ture. Gaafa immoo dhuftee nurra garagaltee immoo waan isin irra barbaannu dunyaa osoo hin ta'in du'aa'ii keessan qofa isin irra barbaannu. Namni viidiyoo tana argite gurmuun sheer godhe. Obboleessa koo qaalii yookiin hiriyaa koo qaalii Doktor Haaruun nama jedhamu asirratti argaa jirtan. Uffatuu fi dhiqatuun ka isaa ofirra dhaabatuun ka isaa namni hedduun Ameerikaa jirtan jettanii beektan. Garuu gaafa rakkinna dhoyfatanii rakkinni immoo dhokatuu diddee sirraan ol baate wanni godhan hin jiru. Hin baati gaafa tokko tokko domaati dhoyfattu sirraan baati. Har'allee nu dunyaa isiniin kadhannu namni rabbitti amante du'aa'ii qofa rabbi isa haa tumsu rabbi bakka sadii isa haa baasu qofa namni waanyoo hin qabne viidiyoo tana sheer godhaa du'aa'ii qofa godhaafi jechuun barbaada. Baay'eellee haasa'uu hin danda'u. Ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo tana sheer godhaatiin sheeriin ati gootu yookiin du'aa'ii nam tokko godhee fi rabbi dhiphinna san keessaa isa baasee bal'inna isa baasuu danda'a. Umaa sa'uu hin danda'u. Assalaamu alaikum warahmatullah. Subhaanallah obboleessa keenya kanaa Doktor Haaruun jedhee kan TikTok irratti maqaa baafatee jiru. Hin beektan amma dura sooshaal miidiyaa gubbaa irratti bareedee dhiqatee kolfaa taphachaati ka deemu. Obboleessi keenya kun yeroo ammaa kana keessatti rakkoo cimaa keessa jira jedhan. Akkasi mucaan keenya dhukkubsatee jira. Du'aa'ii gochuu keenya akka hin dagannee fi ustaazni keenya dhukkubsachuu jira. Ustaazni keenya gammachuu jira. Ustaaza keenya gammachuu dhabuu jira baay'eetti naana namoonni jaallattan hundi keessan du'aa'ii gochuu fi akka hin daganne. Garuu namni gizee dhukkubsate gara kamitti deema? Hospitaalatti deema. Namni gizee waa tokko jalaa ta'e eessa deema? Gara hospitaalaa deema. Namni gizee tokko waa tokko ta'e gara kamiin poolis xaabiyaa deema? Gara waajjira deema. Bakki kun garuu akka kamitti jira yeroo ammaa keessa? Kan ijaarame dhukkubsattootaaf malee ogeessota fayyaaf miti. Manni barumsaas barattootaaf malee barsiisotaaf miti. Manni qopheessa yookiin mazagaajaas uummataaf malee kaabinootaaf miti. Dhimma tokko fixachuudhaaf yookiin immoo yaalamuudhaaf gaafa isin bira dhufnu akka mana keessa waan dhufneetti akka saalfannu nun taasisina. Nun daddarbatina, nun ifatina, nun tuffatina, utuu nu laaltanii nu biran darbina wanta guyyaa tokkotti xumuramuu qabu guyyaa 5 ji'a 5tti nun beellamina.
manni suni utuu nuti hin jirru ta'e hin jiru. Dhalli namaa utuu biiroowwan waajjiraaleen adda addaa hin jiraatiin jiraachaa ture. Sababii dhalli namaa jiruuf biiroon sun waajjirri sun ijaaramee jechuudha. Kanaaf utuu nuti hin jirru ta'e waajjirri isin keessa jirtan suni hin jiru jechuudha. Dhimmi keessan dhimma keenya tajaajiluudha. Dhimma biraan qabdan. Kanaaf nuyi abbaa dhimmaa kan jedhamnes nuyi qote bultoonni warra caamaa qulqulleessinee jiraannu warri ba'aa baannu daldaltoonni dhimma tokko fixachuudhaaf gaafa isin bira dhufnu mana keenya dhufne jechuudha. Manicha kan keenyadha. Nuti ijaare. Mootummaan nuuf ijaare jechuudha. Achi keessa teessanii gaafa nu tajaajiltan bokkaan akka isinitti hin roobne aduun akka isinitti hin baane akka isin quqquqne teessumni isiniif kenname malee aangoo miti jechuudha. Isin achi keessa teessanii akka isin nu tajaajiltaniifidha. Kanaaf yeroo dhufnu nun ifatiina nun daddarbatiina dhimmi keessan dhimma keenya tajaajiluu qofadha. Dhimma biraan qabdan. Isin abbaa dhimmaa ta'uu kan isin dandeessanii biiroo keessanii baatanii biiroo biraa gaafa deemtan. Fakkeenyaaf hojjetaa waajjira qonnaa tokko waajjira fayyaa gaafa deemu abbaa dhimmaa ta'a. Inni waajjira fayyaa keessa tajaajilu sun garuu hojjetaadha nama sana tajaajiluuf taa'e. Innis garuu iddoo biraa gaafa deemu abbaa dhimmaa ta'ee deema. Akkasitti hundi keenya wal tajaajilla jechuudha. Galatooma. Baay'ee ifaadha wanti kun rakkina uummata keenya keessa jiru keessaa inni kun isa guddaadha. Dhageessaniitu jedhee abdii guddaan qaba. Gara biraatiin immoo yeroo durbummaan qabdu jedhee guyyaa tokko keessatti guyyaa tokko osoo hin gahin sa'aatii 15-16 keessatti ari'atee jira kan jedhamaa jirus jira. Altaarik ani dhiira akkanaa wandi qunnaa jedhaan ati hoo maal jettan yaada kee komentii jala kaa'ee viidiyoo kana sheer koppiliin godhi viidiyoo kiyya kana haga dhumaa dhaggeeffadhu. Wallaahi altaarik guyyaa lameen darban kana keessa mucaan amma suuraa isaa naa walitti argitan kana akkuma argitan kana intala tana fuudhe. Gaafa janaajan akkuma beerri keenya nuun jettu durbummaa qaba wallaahi hin tuqamne fincaaniif malee takka surree kiyyaan baafanne jettee kakkataa ture. Okkee ene dingil ageenyee yaalleessee tageenyee jedheeti fuudhe. Guyyaa tokko dura jechuudha guyyaa lama dura. Fuudhee gaafa assalaamu alaikum arrukut jedhu intaloo sifir al zeeroo jetteen. Kazzaa mucaan sun takkitti isaan rukutee fuudhee galchee jechuudha bakka fuudhetti. Biyyoon Suudi Arabiyaa kana keessatti. Dhiira ilmoo dhiiraa jedhama. Dubartiin kijibduu har'as kijibdee sitti heerumte jalqaban mana keessa wajjin teessatti suuqiin dhageessiin jettee dhiira biraa rukuchiifatte laa shakka fi yoo hin qabne hin qabu nan dogongoree dhugaa himudha jechuudha. Kanaaf beerri sobaan nama jana jentana wallaahi ehelij wandi qunnaanoo በአማርኛ naa ta'ee jira. Wallaahi እንኳን መለሴ ወንድሜ ወንድ ነህ ካንተ አንዳንድ ጢማታምና ዘገምተኛ ኢሳን ሞ ከነ የትንጀላ ያቴ ሴት ልጅ ነው ምናምን ሴት ልጅ ለምን ትወሻል? መጀመሪያ መወሸም አለብኝ። አዎ የለም ፈረሴት እንግዲህ በጭባጭ በጅብኝ ቤሪ ሶባና ጀናጀንታን መንገዳችሁ ይሄ ነው ወንዶች። ይሄ ልጅ ጋር ትምህርት ወስደው አንድ ሴት ከወሸት ከገበቅ ቼክ አርግና መልሱ አለቅ ከሳራ ምናምን አልበልጥም። እሱ እንትና ቪዲዮ ላይክ ሼር ኮፒ ሊንክ ወደ አና ብራ ሰዓቲን ከናማ ቪዲዮ ሁንቲን ብራ ጋር ዲሴም ቤጉ ቴንክ ዩ ሶ ማች ወረ ቪዲዮ ካን ሁንዲ ከሰን ላይክ ሼር ኮፒ ሊንክ ወጭ እንደገና ሀሶ ማሪ ጋራ ዱርባቲን የሮዱፍ ከሰቲ አከሲ ደቡን በርባኔፍ ገቲ ሶ ባጀርቱ ጀናን ቀሰቲ አባባልቴቲ ዋንታ ከነ ከነቲ ጋፈቹ ቀብዱ አከረኩን ቀባኔ ሸከሲ ወጅ ወልፍ አከሲ ንቲፉፉ ደንደሰ ነው ወጥምዴ ገረ ቦዴቲ ዱማሳ እቺን ዱጋሳ በሩኒ ደንደሰ ገቲ ከነቴ ጀና ወለንዲኝቱ ወጅን ዝራን ኒ ማሪስ ንትፈካት አቶ ማሊ ጆሊን ዱርባ ሞን በርባኑ ጀዳኒ ጀሪስ Keessatti taasee bakka silaa gargar bahuun kan keenya noonne ilmoo tokko godhanii maaliif hoo gargar baaneen jedhee haaloo na bahuufi jedhe ani maalan haaloo si baha wanti haaloo si bahu tokko hin jiru hin beekta amma si kabajullee namni si jaaladhullee hin beekta miti hin jedhe naan jedhe kottu kan jedhee rabbuma tarka kiyya si buusuuf si oofaa jiraan jedheen kaa garaa kotte azaan abada wanti jaalalli jedhame hin jiru. Haaloo dhuma inni naan jedhe san bawachuuf ammalee igale kazaan akkasuma ta'ee jimaata nan dawwalaa hin jedhe. Yoomsatte isa duraan sidhiise innamma isa duraan sidhiise amma harkaan sitti kennate. Eegaa maa yaani ilmoodhuma tokko barbaada malee inni natu diqaalaa abbaa argee baatamoo. Ilmoodhuma godhachuu dhufaa jechuudha. Siigalee jaalalaaf osoo hin taane ilmoodhuma godhachuu dhufaa jechuudha. Wannan bilbilee fi akkamii sinii gaara miti sida madaamin tasaafarte siin jedheera. Hin dhuftuu hin jedheen. Mana madaamitti dhaanii inni dhufaa jiru amma. Manuma madaamitti waamaa jirtaati? Eeyyuma. Ishii boo? Azaan ishii jedhee yookaan boruuni dhufuu dandeessi yookaan immoo iftaan dhufuu dandeessi hin dhuftaa jennaan.
Bakka nan dhufaa taaskiin barbaaddataa jira naan jedhe yaa waaqa galatan ka'e galfadhe kaa nan dhutaale kaa lamu nan fiige kaa gibbii keessa ga'e. Jechuun mee asirratti waa si gaafa. Mana madaamiitti akkamitti na waamta jedhee sin gaafanne mana madaamii nan sodaadha siin hin jenne. Ati immoo madaamii kana hin sodaanne ati dhugaadhuma mana madaamiitti waamaa jirta moo bakka biraatti immoo waamaa jirta? Laa yeroo ayyaanaa amma ijoolleen yeroo ayyaanaa hin dhufanii hin taphatanii hin nyaatanii hin dhuganii hin galan. Ani halagaadhaan jedhu nama kamiyyuu amma inni naaf abbaa manaati miti halagaadhaan jedhu eessuma kiyyaan beekti madaamiin kan koo isa sanaa jechuudha. Eessuma kootiin jedheen. Madaamiin kee gaafa si bira dhufan loltu hin horiitu jechuudha. La. Kana namni kamiyyuu ragaa bahuu danda'a. Azaan. Itti fufayyee. Fuuldura mana kanaa kaameeratu jira. Gadi bahee raawwadhee dhumanii dhufe kaan maqaa sharaadhee sa'a sagalitti dhufe. Achirraan naannoo hiikootu jennaan achirraan naannoo. Sa'aatii meeqatti kottu? Oye sa'aatii meeqatti kottu jettee irratti madaamiin hin jirtu jettee immoo akkanumaan kottu rakkoo hin qabu jettee irra deebii bakka tana bee. Akkatti waan irra deebii. Madaamiin hin jirtu hin jedheen madaamiin hin jirtu kottu hin jedheen dhugaadha. Madaamiin garuu bakkuma miila iyyuu gaaftee. Inni kaan zayitiidhaan gubaa inni kaanii. Haa ta'u sagantaa irraa kaane garuma fakkaata sagantaa biraatti murte oolu taanaan suudhaa teenyeen koomatti jalatti bireessu keessa kan garamma yoo wajjin turtani.